Ashamaa akkam jirtan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani baay'ee nagaa fayyaa kooti isinirree baga nagaa fayyaa taatanii kabajamtoota fi jaallatamtoota warroota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Anirree baay'ee nagaa fayyaa kooti mara keessaniifuyyuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Arra barumsa biraatiin walitti deebinee jirra. እና warroonni haara taatan subscribe godhaadha. Warroonni immoo subscribe gootan immoo like gochuun dagatina isiniin jedha. Maarree kabajamtoota fi jaallatamtoota koo barumsi keenyarra waa'ee muuziitti ilaalla. Na muuzii hundi keenya iyyuu ni beekna. Garuu faayidaa akkamii akka nuuf kennu hin beeknu jechuudha. Yoo argannes hin nyaanna, yoo dhabames immoo hin dhiisan jechuudha. Garuu moodu faayidaa isaa beekanii hunduyyuu muuzii soorata jechuudha. Maaliif faayidaa hedduu waan irraa argannuuf jechuudha. Faayidaalee muuzii keessaa faayidaa soorata muuzii fayyaa keenyaaf oolu keessaa irra kan ilaallu 13 jechuudha. Faayidaa inni nuuf oolu 13 nuuf oola. Yeroo muuzii sooran faayidaa 13 irraa arganna jechuudha. Inna faayidaawwan kunis maal akka ta'an tokkoon isaa waliin ilaalla isiniin jedha. Na waliin toraa isiniin jedha. Maarree kabajamtoota fi jaallatamtoota koo tokkoffaa irratti kan argannu dhiibbaa dhiiga keenya bakka sirriitti eeguuf dhibeewwan kanneen waliin wal qabatan nurraa qolata jechuudha. Yeroo muuzii soorattan isinii galee yeroo muuzii soorattan tokkoffaa irratti kan argamu dhiibbaa dhiiga keenya bakka sirriitti eeguuf dhibeewwan kanneen waliin wal qabatan nurraa qolata jechuudha. Dhibeewwan kanneen waliin wal qabatan nurraa qolata. Lammaffaa irratti immoo keemikaala sammuu dhibbisuu qaama keenya keessaa ni hir'isa. Keemikaalota sammuu keenya dhibbisan nurraa ittisa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo lafee fayyaa fi jabaataa akka qabaannuuf nu gargaara jechuudha yeroo muuzii soorannitti. Afuraffaa irratti immoo nyaatni akka haalaan daakamuuf nu gargaara. Nyaanni nu soorannu akka haalaan daakamuuf nu gargaara. Shanaffaa irratti immoo gubaa laphee nurraa ittisa. Warroonni gubaa laphee qabdanirree muuzii yeroo soorattan sinirraa ittisa jechuudha. Ja'affaa irratti immoo sukkaara qaama keenya keessaa ni to'ata. Warroonni dhibee sukkaaraa qabdanirree dhibee sukkaaraa ni to'ata jechuudha. Torbaffaa irratti immoo garaacha isa dhibee kanneen qabame ni fayyisa. Warroota dhibee garaachaatiin irree qabaman jechuudha. Muuzii yeroo sooratanitti ni fayyan jechuudha. Inna irraa ni ittisa jechuudha. Warroota hin qabaminiifirree warroota dhibee garaachaatiin hin qabaminirree muuzii yeroo sooratanitti irraa ittisa isiniin jedha. Saddeettaffaa irratti immoo fayyaa gogaa keenyaafirree gaariidha. Muuzii yeroo sooranne jechuudha. Saglaffaa irratti immoo dhibee kaanseriif akka dhibee kaanserii nu hin qabnerree nu gargaara jechuudha. Dhibee kaanseriitiif qoricha muuziin. Kurnaffaa irratti immoo hir'ina dhiigaa ni ittisa. Warroonni hir'ina dhiigaa qabdanirree akka hir'ina dhiigaa isin hin qabnerree muuzii yeroo soorattanitti isin gargaara. 11ffaa irratti immoo ulfaatina qaamaa hammaan olii irra ulfaatina qaamaa humnaa olii irra nu ittisa jechuudha. 12ffaa irratti immoo sochii marrimummaa keenyaaf ni tola. Marrimummaan keenya akka sochoofirree nu gargaara jechuudha. 13ffaa irratti immoo finniisa illee nurraa ittisa jechuudha. Warroonni finniisa qabdan yeroo muuzii soorattan sinirraa badaa. Inna kanaafuyyuu muuzii haa nyaannu isiniin jedha. Muuzii faayidaa hedduu kan hunda of keessaa qaba. Nyaachuu duwwaa miti muuzii yeroo
waan adda addaatiin irra fayyadamuu dandeenya dibachuudhaan irra fuula keenyatti dibachuu hin dandeenya. Qolee isaa faachuudha. Qolee isaa ingatina fuula keessanitti dibadhaadha. Inna fuula keessanii bareecha akkasumallee muuzumaa jechuudha. Fuula keessanii maaskii godhuu hin dandeessanii fuula keessan akka haala isinii bareechuuf muuzii dibachuu hin dandeessanii. Akkasumallee mataarree warroonni mataan keessan akka dafee isinii margu barbaadanirree muuzii mataa keessan dibachuu hin dandeessanii jechuudha. Maaskii qopheessitanii ta'u. Inni akkamitti akka qophaa'u barbaadan immoo kan isa mataa kan rifeensa keessanii jechuudha. Yeroo barbaadde yeroo biraa walitti deebina akkamitti akka qopheessitan akkamitti akka itti fayyadamtan yeroo biraa isinitti himuu nan danda'a isin jedha. Har'aaf waa'ee nyaataati kan isinii fide waan ta'eef yeroo nyaanne kan irraa argannudha kanan isinii fide. Yeroo biraa mooyyuu yoo barbaadan jechuudha. Kontaalatti naa barreessadha yoo akkamitti akka maaskii mataa akka hojjetan jechuudha muuzirraa. Yoo barbaadan isiniif fida sarreeni isiniin jedha. Innaa amarree kabajamtoota fi jaalatamtoota kan warroonni haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaa YouTube kana. Innaa warroonni subscribe gootanis immoo like godhaadhaa isiniin jedha. Innaa YouTube kana naaf guddisaadha. Isif fayyada barumsa isif fayyadu. Waan isif fayyadu waan baqa irraa bartan tokko kanan isinii fidu. Innaa kanaafiyyuu warroonni barumsa barbaadan warroonni wanta haaraa baruu barbaadan subscribe gootan malee hin dhiisinaa isiniin jedha. YouTube kee subscribe godhaadha. Innaa barumsa biraatiin immoo hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu akka jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Barumsa biraatiin walitti deebinaa ammasitti nagaan naaf turaadha. Hundi keessaniyyuu muuzii nyaadhaadha isiniin jedha. Innaa waan na waliin turtaniifis baay'ee isin galateeffadhaa isiniin jedha. Oduu isinitti hin baay'ise baqa nagaan naaf turaa. Turtii gaarii qabaadhaa isiniin jedha mara keessaniifiyyuu. Bye bye isiniin jedha ishii. Okay, ciao.